Nagaa Waaqayyoo dabalee isiniif haa ta'u hordoftoota miidiyaa keenya. Yeroo darbe dhaloota Waaqayyoof jiraatanii badiirraa afanii jiraatan kan jedhu sagalee Waaqayyoo waliin barannee turre. Arrasitti fufnee sagalee Waaqayyoo waliin baranna kutaa lammaffaasaa jechuudha. Gooftaan nu gargaaree yeroo darbe haala dinqisiisaan nu barsiise. Namoonni yeroo baay'ee sheeruu walii gochuu qabdu. Sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan ofuma qofa dhageessanii darbootu hin taane namoota sheer godha. Sababiin isaa Waaqayyoo namoota cubbutti qabaman, rakkinatti qabaman, hidhaa garaa garaatiin kan rakkatanii keessaa baasuu barbaada waan ta'eef kana sirriitti hubachuu qabna. Yeroo darbe egaa waa'ee seera uumamaa boqonnaa 19 waliin dhageenye. Kutaan kuni Loox ergamoota Waaqayyoo simachuusaa kan kaasu ta'ee otoo jiruu lakkoofsa 4 irraa kaasee nan dubbisa. 19 lakkoofsa 4 irratti dhaabadhe. Otoo isaan gad hin ciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoomii, dargaggoonni, jaarsoliinis hundinuu tokko illee otoo nafiin dhufanii manicha hin marsani. Jarri Looxiin waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufanii meerre akka isaan gadheessinutti gara keenyatti gadi baasi jedhanii hin wacani. Yommus Loox gara jaraatti gadi ba'ee balbalas of duubaan hin cufe. Jaraanis adaraa yaa obboloota koo waan jallaa akkasiin hojjetinaa. Kunoo ani durba lamaa warra kanaan dura dhiira bira hin ga'in qaba. Isaan gadi isiniif nan baasa. Waan gaarii ta'e isinitti mul'atu isaan irratti raawwadhaa. Namoonni kun garuu bantii mana kootii jalatti waan eensaniif waan tokko illee isaan hin godhinaa jedhe. Jarri garuu asii badi jedhaniin itti dabalanis namichi tokkichi galaa ta'ee as dhufe kuni dubbii keenya keessa lixee seera nuuf baasaaree jedhan. Amma immoo isaan sana caalaa si irratti hamaa hin hojjanna jedhaniini jedha. Looxi yerootti Waaqayyo ergama guddaa raawwachuudhaaf yookiin immoo tarkaanfii fudhachuudhaaf jedhetti namoonni kun gara isaatti ergamoonni Waaqayyo akka seenaniis yookiin simataman akka isaan keessummeeffaman barbaade. Haa ta'u malee namoonni dargaggoota hanga jaarsolii hanga hundumti isaanii walitti qabamanii jallina hojjechuuf mari'atan argina. Kan nama dhibu keessaa dargaggoonni sagaagalummaa dhiiraa baranii, kan nama dhibu dargaggoonni habbooliin maanguddoota kan jedhaman tokkoyyuu hin jiran. Namoonni kun jallinaaf hammina qofa sammuu isaaniitti kan yaadan, badii qofa kan yaadan, akkamitti waan xuraa'aa hojjenna jedhanii kan yaadan malee waan qajeelaa akkamitti hojjenna kan jedhan iddoo kanatti hin argamne. Haa ta'u malee ergamoota Waaqayyoo kanaa mana dhaqanii akkas jedhan, hin gadheessina nuu baasi Looxeedhan. Akka barbaanne irratti taphannaa. Maanni warri Waaqayyoof jiraattu kun, warri Waaqayyoof bitamte kun maali? Hin balleessina, hin gadheessina inni jedhu kun dhiirotu dhiira irratti akka barbaade ta'a. Kuni bara kana keessas kan baay'ate biyyoota alaa biyyoota keessatti kan inni baay'ate maali yoo jennee kaafnee ilaallu. Dhaloonni kun dhaloota sammuu isaaniitti kennamanidha. Dhaloota namummaa yaaduu keessaa ba'anii namummaa bineensaa yookiin namummaa horii yaanni sammuu isaanii kan geeddarame akka ta'een ilaalla. Maaliif hojjettanii uumama namaa keessatti namni gaafa sammuunsaa jallate, gaafa sammuunsaa daandiirraa badee tooratti deebisuun baay'ee rakkisaadha firoottan ko. Kanaaf namoonni kun maal jedhanii dhiirota gadheessinu malee, dhiirota faana sagaagallu malee, dhiirota irratti cubbuu hammeenyaa kana raawwannu malee. Kuni jechuun maal jechuudha yoo jettanii ilaaltanii nuti banneerra waan ta'eef namoonni Waaqayyoof jiraatan kunis baduu qabu kan jedhu kan ilaallatudha. Nuyi xuroofneerra, nuyi banneerra, nuyi mancaaneerra, nuyi akka barbaanne taaneerra waan ta'eef namoonni Waaqayyoof jiraatanis baduu qabu kan jedhudha. Arrasi addunyaan keessa jirru kun firoottan ko duri Itoophiyaa irratti wanta akkasii qaaniidha. Itoophiyaa irratti wanta akkasii salphina. Dhaga'uun namatti hin tolu ture. Amma garuu dhufeera. Dhiirri yoo barbaade saala geeddarataa. Kan nama dhibu keessaa dubarri saala geeddaratti akka barbaadan dhiirri durbiif durbi sagaagalummaan kan jalqabame ammas biyya keenya keessa jira.
haa ta'u malee sagaagalummaan kun gaafa jalqabu namoonni kun ofii isaanii hin gadheessin akka barbaanne goona jennaan namni waaqayyo Loox akkas jedhe yaa jarananaa jedhe ijoollee dhiira hin beekne ijoollee dhiira tuqanii hin beekne ijoollee dhiira faana ciisanii hin beekne waa tokkoyyuu kan waa'ee dhiiraa hin beekne qaba manaa jarreen namoota waaqayyo kana oolchuudhaaf waan jallinaa kana dhiisaa maali isin yoo hin barbaaddu ta'e durboota lama ani qabu kan dhiira hin beekne ulfina isaanii eeggatanii kan jiran safuu isaanii eeggatanii kan jiran waan hin qabuuf isaan siniif hin kennaa isaan irratti waan barbaaddan hojjedhaa isaan irratti akka barbaaddan ta'a kunoo siniif hin dhiyeessa jennaan tasuma hin barbaannu dhiirotuma kana gadheessuu qabna namootuma waaqayyo kana irratti akka barbaanne hojjechuu qabna namoota waaqayyo kana irratti gaa'isuu qabna namoota waaqayyo kana salphisuu qabna kaayyoon jarri kun namoota waaqayyo irratti xiyyeeffatan maaliif yoo jenne xuraa'ummaa faana walii galanii waan jiraniif jallina hammina sammuu namarra darbe faana waan walii galaniif namoonni waaqayyo immoo waan qajeelaa waan waaqayyotti tolu waan hojjetanii waliif faallaa ta'uu isaanii kan ibsudha macaafni qulqulluun. Kanaaf namoonni kun waan isaan hojjetan kanarratti badii isaan hojjetan kanarratti tarkaanfii fudhatanii dhufan waaqayyo bira. Kanarraa kan ka'e jarreen kana akka barbaanne goonu malee jedhaniitu Looxiin dhiibanii balbalatti maxxansanii Looxiin ajjeesuudha gaafa ka'an ergamoonni mana Looxii jiran sun harka gadi baasanii Looxiin harkisanii ol galchan. Edda harkisanii ol galchanii xiqqaadha amma guddaatti jarreen sana jaamummaan dhaan. Jaamummaa inni jedhu kun hundi isaanii hin jaamani akka hin argine godhan karra jalaa bade iddoo namoota waaqayyo barbaadan sanatu jalaa bade. Har'as waa tokkoon sinitti himan. Dhaloonni manca'e, dhaloonni xuraa'ummaatti gale, dhaloonni dhiira faana sagaagalu, dhaloonni dhalaa faana sagaagaltu, dhaloonni qaroomina jedhanii ammayyummaadha jedhanii wanta nuti sammuu keenyaan qaroomne fagaanneerraa nuyi bifa kuno warra adii kana furanne ammayyummaan nurra jira namoonni jedhan kun fuula waaqayyootti sinitti hima. Nama qabataniin badan of hibbadu. Dhaloota qabataniin badan of hibbadu. Biyya qabataniin badan of hibbadu. Maaliifi waaqayyo yeroo hundumaa amalli inni beeku maalidha yoo jetta warra isaaf jiraatu waaqayyo walitti qabeen balleessu. Kiristaanota nuti yeroo baay'ee namoota waaqayyo taane nuti yeroo baay'ee maayinni jireenyi keenya maal fakkaata? Nutoo kamitti hiriiraa jirra? Kam duukaa bu'aa jirra? Gooftaadhaaf jiraachaa jirra moo waan barre fide kana faana jiraachaa jirra? Isa kana sirriitti sakattaanii of beekuun gaariidha. Yeroo tokko namoonni maayinni rakkinni nuti qabnu yoo jenne waaqayyo meerre eenyu miidhe, waaqayyo eenyu ajjeese, waaqayyo eenyu balleesse. Amma ka'utti waaqayyo hin callisa, gara laafessa, gara balleessa. Gaafa ka'e garuu omtuu isa dhaabuu hin danda'u. Har'a macaafni qulqulluu waan dubbatuuf bara dhiiraaf dhiirri durbaaf durbi gadhaa'ummaa yookiin immoo xuraa'ummaa sodomummaa kanatti galanii jiran bara kana keessas namoonni baay'een akkas jedhu meerre waaqayyo maa isaan hin ajjeefne meerre maa waaqayyo isaan hin cabsine mee waaqayyo maaliif isaan hin balleessine waaqayyo kuusee gaafa ka'u qaba. Nama miti narra utaalee ka'ee lafa samii kanan gaggaragalchu garuu waaqayyo gaafa ka'e gaafa inni ka'e badii guddaa jira gaafa inni ka'e salphina guddaatu isaan irra jira. Kanaafuu jarreen akkasii maal gochuu qabnaa yoo jenne jarreen akkasii kan nuti gochuu qabnu humna waaqayyo akka isaan argan, hirree waaqayyo akka isaan argan, guddummaa waaqayyo akka isaan argan, biyya jirtanitti, iddoo jirtanitti guddummaa waaqayyo dhaloonni kun akka beeku gochuudhaaf maayinni hirree waaqayyo sinfaan akka ta'uuf waaqayyoof jiraachuudha. Ergamoonni waaqayyoo kun jarreen kana jaamummaan akka isaan dhaan kan godhe waaqayyoof waan jiraataniif, waaqayyoof tole waan jedhaniif, waaqayyoof waan bitamaniif, waaqayyoof adda waan ba'aniif. Har'as firoottan koo namoonni baay'een cubbuu faana wal magne, jallina faana wal magne, badii faana wal magne, waan waaqayyoon jaallanne faana wal magne itti jiraachuun keenya bu'aa nuuf hin qabu. Waaqayyoof jiraachuun garuu bu'aa nuu qaba. Gaafa dhaloonni badan ooltaati, gaafa dhaloonni salphatan ooltaati. Kanaafuu namni waaqayyo Loox kun maal godhe waaqayyoof jiraachuu wayya. Waan hamminaan hojjetinaa waan jallin har'a mootonnas ba'anii dhiiraaf dhiirri xuraa'ummaa kana hojjechuun durbaaf durbi xuraa'ummaa kana hojjechuun dhiirriif durbis sagaagaluun ejjuun
muusinnaa nyaachuun, jallina nama ajjeesuun, nama irratti ka'uun, nama jibbuun, isa tokko awwaalanii ofii guddachuun, tokko awwaalanii ofii biddeen nyaachuun waan sirrii miti jennee dubbannaarras. Hin dhaabbanna jallina dura, hin dhaabbanna gidiraa dura, hin dhaabbanna hammina dura. Wangeelli keenya kan nutti himu, dhugaan dubbii Waaqayyoo kan nutti himu, Waaqayyoof akka jiraannudha malee jallinatti akka walii gallu miti. Namoonni baay'een firri koo maallaan jedhaa, namni natti dhiyaatu maallaan jedha jennee baay'een keenya yaadaan jallina keessa jira. Yaadaan xuraa'ummaa keessa jira. Yaadaan ejja keessa jira. Yaadaan hanna keessa jira. Keessaayyuu namoonni Waaqayyoo, warri Waaqayyoof jiraachuu beektan, warri Waaqayyoof gatii baastan, har'as dhaloonni akka ta'e jennee akka argine jiraachuu hin qabnu. Kanaaf jarreen kun jaamummaan dhaamani. Jaamummaa guddaan rukute. Waaqayyo karaa ergamoota isaa akka isaan jaaman godhe. Har'as nan dubbadha. Biyya keenya Itoophiyaarra maqaa Yesuusiin jaamummaan haa dhaamani. Akka isaan hin argine, akka isaan waldaa kiristaanaa hin argine, akka dhaloota Waaqayyoof jiraatan hin argine, maqaa Yesuus nama Naazreetiin. Afurri ilmunaanti, afurri 666, afurri ergamoota seexanaa bara dhumaa ijji isaanii kan jaame haa ta'u. Namoonni ittiin hojjetan illee maqaa Yesuusiin agartuun isaanii kan qabame haa ta'u biyya keenyarra. Har'as Itoophiyaa keessaa ijji isaanii kan qabame, addunyaa keessaa ijji isaanii, siidaan isaanii bitaan mirgaan kan diigame haa ta'u maqaa Yesuus. Gooftaan sagalee kana nuuf haa eebbisu. Kutaa sadaffaasaa itti fufna jechuudha. Gooftaa maqaa Yesuusiin araara nuu godhi. Dhiiga Yesuusiin nutti araarame. Badii ergama diinaa waan nuti hojjennee balleessine hundumaaf araara nuu godhi. Araarri kee nuuf haa ta'u. Maqaa Yesuusiin fuula kee nuu ibsi. Kana waan gooteef ulfaadhu si haa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen.